jabaa'u jedha. Isina dabali harka bitaa mirga ol kaafadha. Harka tamma ol fuutu kana daqiiqaa kana jalqabee harka budaa nyaatu godheera. Harka tonqaa'ee nyaatu godheera. Harka kana abiddatti geeddareera. Harki kun budaa tonqolaa xibaartuu haa nyaatu maqaa Yesuus Kiristoosiin. Harka na jala jawween taa'in maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ani jala salka harka ol ka'uu uffatee raas harkichi barruu keerraas jiitaa laala bayyaa dabas raas dhiiga Yesuus abidda surratti dhangalaaseera maqaa Yesuusiitiin. Qaba ganamsa jiru qaba harkasaa bitaa mirgaan qaba. Nama sadiitummaa wamban dhumarraa lafadhaa. Namoonni kun sadan waaqayyo maal jedhee gaafadhe jennaan hidhamanii turanii namni kanaan jedhe waaqayyo. Hidhamoodha. Irraanfatamoodha. Hamma garuu namni kanaan jedhe waaqayyo. Hidha dhukkubaa keessaa ta'u, hidha buddaa jalaa ta'u, hidha seexanaa jalaa ta'u, namni egaa lafa ga'uu qaban, lafa itti ce'uu qaban, lafa itti darbuu qaban. Isa diinni ankaasera jedhee ganama kananan immoo dhiikee itti bobsiisanaan jedhe waaqayyo. Kun fadhaadha kan sabni qaban fuudha. Obboleettiin nama jalqaba kadhuuf hiriyaa isheen baay'ee jaallatutu wayyaa ishee jalaa fuudhee harka diinaatti laata. Erga wayyaan ishee fuudhame jalqabdee nagaan qabdu qalbiin qabdu jeeqamtuudha. Hamma garuu waaqayyo akkanaan jedhee wayyaa ishees hachi nan fuudhaa ulfina koos nan mul'isaa carraa mucaa kanaa boo'ichaan ta'u karaa isheetiin iyyummaatii isheetu ulfina arganaan jedhe waaqayyo. Qaba fudhata harka rasuma jiru amma wambarii irraa hidhattee lafa dhoofte lafa jirtu tokko lama carraan ishee intala qofa ta'u jedhan carraa ishee hirkaa deeffanna jedhan carraa isheetti akka isheen hin gammanneeffattu godhan har'a garuu waaqayyo kannaan jedhe hiriyyaa ishee fakkaatutu nyaate ani garuu bilisan baasanaan jedhe waaqayyo. Tokko lama dai lamaan ila ilaalcha cabeeka akka waraanne ilaalichi iyyaawatu bayyaa iyyaawatu Kakek akkasuma qabaa fuudha. Wanni guyyaa dhabatan misiraachoo bara jiraattu hin dursita malee hin durfamtu ati. Iyyaawatu. Cipsi garaadhaan. Kabar kana sabara jiru baazilai wambariin waldaa kana jiru isarratti qaxameedha. Utuma simbiraan gaafne iyyuu waan barbaadatu sinita akkasuma jiru qabal fuudha. Obboleetti tokko dhalattee waggaa torbatti gubbee walakkaadha qajjiisa mataa isaa waannaa lafa gubbeen daa'ima dhikkifattu buqqisanii hawwaadhaan ergasii mucaan kuni carraa itti gammadu argattee hin beektu. Akka hiriyaa ishee kolfitee hin beektu. Hamma garuu waaqayyo akkanaan jedhe budaa kan baasa. Dhalattee nama haara galfattee kofaltee waaqayyotu naa godhe jettee nama hin beekne kana har'aan booda imimmaan waggaa baay'eef rakkina waggaa baay'ee mucaa dhalattee gammachuu hin argine kana waaqayyo guyyaarraa kana ifa haaraan baasamnaan jedhe waaqayyo. Aduu haaraan baasamnaan jedhe waaqayyo. Akkasuma jiru qabal fuudha. Wambariin kun abiddaa yeroo shanii kamtuudha. An waaqayyoon malee maal qaba jetti yeroo baay'ee hamma waaqayyo ilkaan baasanaan jedhe wambarii kana amma utaaltee lafa dhoofti. Waaqayyo takkannaan jedhe infida waaqayyo guyyaa na darba jetti namaan na leega guyyaa waaqayyo jetti namaan ela dhai namaan eeyyee bayyaa iyyaawattu yes warri garee sheettaane akkuma jiru qabaa raasaati abidda sodaayyaati jedhi baloo dharraaq abidda sodaayyaati. Bakka akkasuma qaba afur tokko ta'a waamanii aannan laataniif aannan isaan laataniif gaafa sanaa
aannan ittiin isheen bifan baane aannan ittiin isheen gaddeemtuudha. Hamma garuu Waaqayyo akkanaan jedhe dhiiga qotu isheedhaaf jedhe dhangala'ee obboleettiin harkaan baasaa ofiif yaaddu rakkina maatii keessatti dhalatte yaaddi ofiif yaaddu utuu Waaqayyo nama na godhee jijjiire maal ta'a seenaa koo itti. Iyyi malee maal adda Kaba kan kaba. Lubbu tokko jira. Me ijabana dana dala. Nama wanta ka ito or wan jabata way garaa kee keessa jiru. Gaafa qaqqabattu iyyuu mul'ata garaa kee keessa waan akka jabata way jira garaa kee keessa. Namni akkasii kottu siin kadhadha. Operation ta'uudhaaf jetta si walcha Waaqayyo. Injajjabaata garaan kee kun baay'ee injajjabaata. Ana ta'inna kaawwachaarta kai gara keessa wanti jiru kun injajjabaata. Gaaf beelayyuun qabdu gaaf waan tokko sitti hin fakkaatu mar'umaan kee kana keessa jira waan akka jabaataa wayitu. Yaa akka bal'ifadhaa itti qorqasaa keessatti. Yes. Nama haadhi kee erga tobbarte ani fayyaa jettee beenu. Haadha kee kana baay'ee dhukkubu. Gama bilbilli biyya asii bilbilamu hin naatee kaafta bilbila. Maala dhagaa jechaa kaafta harka bal'ifadhu. Nama akkasii duwwaa jedhe nama akkasii duwwaa harka bal'ifadhu namni akkasii. Gama bilbilamu tarii haadha koo du'e deema naata. Siidha kottu irra akkasii kottu ol ba'i. Na come here. Okay, hakam taatu. Kabadun ita na kecil. Ita jara guys, ol ba'i. Okay, sudahlah. Hakam taatu. Yeroat main kuna ada situ. Nah, badan main kau punya matu kuna gani matu. Nagani matu. Malif nat. Bakama tu kewa ya boleh su kewa ya boleh ti kewa ya ada kewa tejere. Wah ada kan ada nama nojut estetik aja. Hakam taatu. Yeroo sana bilbilanii bakka yeroo baay'ee biraaziliitu naa bilbilaa bakka waanuma isheen haati keentu ta'e kottu naan jedhan natti fakkaata malee guyyaa tokko waa gammachuu ishee natti man hin beeku. Ol beda ba. Okay, sibisi kadda. Haadhi kee arafaiti. Amin jedha. Amin jedha. Amin. Harka bal'ifadhaa. Nama mindaa fudhatanii 14 booda mindeetti mootu fixxu maal akka ta'e hin beektan namoonni akkasii duwwaa harka bal'ifadhaa habaarsa akkasii cabsanaan jedhe Waaqayyo. Hin hojjettu waan ammaa hin beektan waan fixe hin beektan lafa waan gootes hin beektan kaa dhaabadhaa lafa jirtan namoonni akkasii kaa dhaabadhaa. Eebbuun din Waaqa biraatti malee nama biraa miti waan ta'eef. Kottaa fiigaa namoonni akkasii kottaa dafaa fiigaati. Kat.